nuti aadaatti maarre Oromoon teenya maarre jan si haadha bamsiisu rabbiin rafarraa eessa turte as dura hee seera kamtu itti bahe keeyyata meeqaatti qaba faraddu eessa jira wanni akkasii yoom itti bahe huccuu bifa uffannuu mootummaa yoom seeraan keeyyata meeqaatti itti bahe hawaasa kam wal qabdanii seera kana leenjiftan as dura seera as dura biyya leenjisin ha amman tan akkanaa fi akkanaa kana waan as dura awwaalteef waan arrabaafteef ni himtajiin ha maaltu kas jee huccuu tana tanin uffadhu eenyuun naa jecha akkasitti huccuu warra rabbiin gurraacha jee hin uffatinaadhaa isin muslimtoonni haasawni xiyyeessanirra naannawaa beekadhu dirqama mootummaati jee warra ganda keessa nama ergatu dhala akkasiitiinis nurraa dabadhu jaan hanga rabbi jiruu ta'e gadsi deebitutti hanga akkan kufna akkan haane kuftutti nurraa suutaa jaan ummata dhalaa kanaan hogguu asii baatan walitti himaa ta ganda keessa deemtee huccuu warra rabbiin gurraacha juu huccuu warra aadaa kaadhaa jettee nama gorsitu san nurraa dhoorkadhaadhaa sii tana nama akka keetii kanaan dheengadda kutubaarra dhagee intal nurraa dabadhu jaan isin dhalaan akkana yaa wal gorsa isinis ummanni dhiiraa namni tokko tokko hangi nam 3 fi 4 ganda keessa ergamtan sun akka wal beeytanitti nurraa suuta deema wallaahi hanga du'aayin tun qeebalamtu laal waan biroo biyya qabsiisu abadan rabbi dachiin teeti namni kun keeti gadi galoo rabbi haa gombisu hanga du'aayin qeebalamtutti suuta deema hanga isini qeebalamtu waan biroo sabab